Harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota Jilchaa News tun Jilchaa News irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Jalqaba irratti hanga footoo oduu dursuun isin dhageessifna. Daareekteriitiin waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuun ergaa aadaa fi safuu hawaasaa faalleessuu facaasaa turan to'annoo seeraa jala oolchuun qorachaa jiraachuu beeksise. Ajjecha hoogganaa poolisii magaalaa Gambeellaa hordofuudhaan kibxataa Dabreerraa jalqabee magaalaa Gambeellaa keessatti jeequmsi hammaachaa dhufuun sochiin hundi dhaabbatee jiraachuu jiraattonni himan. Namni beekamaan Itoophiyaa namoota rakkatanii fi haadholii manguddootaan gargaaruun beekamu Maaster Abinnat Kabbadaa dhukkubsachuun haala hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Maallaqni carraa hojii uumuuf mootummaan federaalaa irraa ramadamee carraa hojii uumuu dhabuutti komiin kaafamuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota Jilchaa News irraa kanneen hanga ammaatti dhageessan hangafoota oduu teenya irraati. Amma kallattumaan bal'ina oduu Jilchaa News isinitti himna. Amma dhumaatti oduu teenya hordofuun dagatinaa isiniin jecha chaanaalii Jilchaa News namoota hedduu bira akka dhaqqabu like, subscribe, share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Daareektoreetiin waliigalaa poolisii magaalaa Finfinneedha namoota dhuunfaa miidiyaa hawaasaa TikTok fayyadamuudhaan safuu fi aadaa hawaasa uummata Itoophiyaa cabsaa turan to'annaa seeraa jala oolchuun qorachaa jiraachuu beeksise. Miidiyaaleen hawaasaa dhaloota barsiisuu fi itti gaafatamummaa itti fayyadamuu akka qaban yaada namoota hedduu biraa dabree lammiileen Itoophiyaa karaa miidiyaa adda addaatiin yaada isaanii qooduun itti fayyadama miidiyaa hawaasaa daangaa malee safuu hawaasaa cabsaa jiraachuu komii qaban dhiyeessuun mul'ate. Qajeelchi waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa dhiibbaa miidiyaa hawaasaa fi qabiyyee uummattootaa jaaman kanneen miidiyaa hawaasaa fayyadamuun ergaa aadaa, amantaa safuu fi hawaasa faalleessuu facaasaa turan 4 to'annoo jala oolchee qorachaa jiraachuu ibsa kaleessa galgala baaseen beeksiseeti jira. Shakkamtoonni jalqabaa to'annoo poolisii jala oolfaman kunneen Zaaraa Mohammadii fi Fatiyaa Iliyaas jiraatota kutaa magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Bulbulaa hoggaa taatu. Isaanis waltajjii TikTok fayyadamuun ergaa ifaa yookaan nuti miseensa hawaasa shayitaanaatiin hordofaa maallaqa guddaa argattan jechuudhaan tamsaasuu isaanii hordofuun to'annoo jala kan oolfaman hoggaa ta'u. Shakkamaan lammaffaan Lataa Darajii Tarrafaa yoo ta'u jiraatuma magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo ganda Duwwaa 4 bakka Jamoon beekamtuutti kan jiraatu hoggaa ta'u. Viidiyoo waltajjii TikTok irratti viidiyoo 3 ogummaa barsiisummaa kabajaa fi kabaja barsiisummaa xiqqeessu hojjechuu fi raabsuu isaatiin to'annoo jala oolfamuun ibsame. Shakkamaan kun uffata barattootaa uffatee teessoo mana barumsaa irratti shubbisu, barsiisota irratti qoosuu, keeshaa barattootaa keessaa maallaqa hatuu fi viidiyoo isaa hojjechuu mul'achuu isaa poolisii mirkaneessuu beeksiseeti jira. Shakkamtuun sadaffaan Edoom Miliyoon jiraattuu aanaa Qirqos aanaa ganda 10 hoggaa taatu. Shakkamaan afuraffaan barataa mana barumsaa sadarkaa lammeessaa Shiballis Habtee hoggaa ta'an. Isaanis waltajjii TikTok fayyadamuun uffata isaa mudhii ol ofirraa baasuudhaan viidiyoo qullaa irratti uummata duratti mul'achuun daandii hamaa safuu cabsu kan TikTokeriin dhiyeenya to'atame gallakkafame adooyinaa hordofuudhaan saggat feemas jechuun iyyee qullaa taa'ee nyaata irratti mul'achuu hordofe. Poolisii magaalaa Finfinnee to'annaa jala oolchuun qabiyyee namoota dhuunfaa kanneen fayyadamuun namoonni dhuunfaa kunneen fayyadaman kanneen safuu fi aadaa hawaasa Itoophiyaa cabsan qorachaa jiraachuu beeksise. Waajjirri poolisii magaalaa Finfinneedha gara fuulduraatti illee namoota dhiibbaa miidiyaa hawaasaa gochuudhaan safuu uummata Itoophiyaa cabsan kamuu obsa kan hin qabne ta'uu akeekkachiise. Ajjecha hoogganaa poolisii magaalaa Gambeellaa hordofuudhaan kibxata Dabreerraa jalqabee magaalaa Gambeellaa keessatti jeequmsi hammaachaa dhufuudhaan sochiin geejjibaa dabalatee sochiin namoota hedduun dhaabbatee jiraachuun gabaafame. Roobii kaleessaa fi Khamisaarraa illee muddee 18 bara 2025 jeequmsa magaalaa Gambeellaatti kibxata Dabree muddee 16 jalqabee magaalattiin naannolee adda addaatti babal'achaa dhufuun dhukkaasni itti fufuudhaan jiraattota yaaddeessuun himame. Ajjechaan kibxata Dabree hoogganaa poolisii magaalaa Gambeellaa Komaander Umudu Ujuluu raawwatame. Jeequmsa magaalattii keessatti uumameef sababa akka ta'e ibsamee jira. Akka hoogganaan kominikeeshinii poolisii magaalaa Gambeellaa obbo Ujuluu ibsetti eegataatiin ajjecha uumameen booda magaalaa Gambeellaa naannolee adda addaattis dhukkaasni dhagahamaa akka ture ibseeti jira. Bakka dhukkaasni kun itti raawwatame yookaan hamma miidhaan kun dhaqqabee beekuu baatullee guyyaa kaleessaa waaree booda gara hospitaala sadarkaa tokkoffaa magaalattii yeroo deeman namoota du'anii fi miidhaman arguu isaanii jiraataan magaalaa Gambeellaa tokko ibseeti jira. Kana malees magaalattii keessatti dhukkaasni dhagahamuu fi sochiin idilee akka dhaabbatee jiru jiraattonni magaalaa Gambeellaa irraa mirkaneeffameeti jira. Namni beekamaan Itoophiyaadha hojii tololtummaatiin beekamuu fi haadholii manguddootaan gargaaruun beekamu Maaster Abinnat Kabbadaa dhukkubsachuu yaalamaa jiraachuun dhagahame. Uummata Itoophiyaa biratti hojii tololtummaatiin jaalatamummaa guddaa kan argate dargaggeessi beekamaan Maaster Abinnat Kabbadaa jedhamuun beekamu wayita ammaa dhukkubsatee yaalamaa jiraachuu fi haalli inni keessa jiru hamaa ta'uun himame. Akka viidiyoon dubbii Maaster Abinnat karaa miidiyaa garaagaraatiin tamsaatee agarsiiftutti dhaamsi haadholii Itoophiyaatiif dhaameen kan na barbaachisu maallaqa odoo hin taane kadhannaa keessanii kadhannaa teessanii jechuudhaan dhaammachuun dhagahame. Yeroo ammaan tana waan hunda caalaa
caalaa wanti isa barbaachisu kadhannaa uummata Itoophiyaa akka ta'e Maastara Binnat Kabbadaa dubbate. Maastara Binnat kan dubbate dhukkubsachuu isaa hordofee adeemsi galii walitti qabuu jalqabuu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsuudhaan yeroo kanatti wanti na barbaachisu gargaarsa maallaqaa odoo hin taane maallaqni sassaabamaa jira taanaan akkaan dhukkubsadhee rakkina biraa keessa hin seenne qofa naaf kadhadhaa jechuudhaan uummata Itoophiyaatti dhaammate. Kana malees Maastara Binnat akkaawuntiin sobaa hedduun maqaa isaatiin banamee naannaa jiraachuu hime. Kanarraayis uummanni if eeggannoo godhu akka qabu dhaamsa dabarseeti jira. Maallaqni carraa hojii uumuudhaaf ramadamee hojiirra ooluu dhabutti ministeera hojjetaa fi ogummaatti komiin kaafamuun himame. Ministeerri carraa hojii uumuu fi ogummaatti gaafiin fayyadama maallaqaa carraa hojii uumuuf ramade irratti gaafiin kan kaafame yoggaa ta'u gaafiin kun kan ka'e qoreen dhaabbii dhimmoota bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa mana marii bakka bu'oota uummataa gabaasa oodiitii hojii ministeera hojjetaa fi ogummaa hojii uumuu fi hojii biyya alaa ibtata dabre kana muddee 6 bara 2018 yeroo gamaaggametti kan kaafame ta'uun isaa ibsame. Dura teessuun qoree dhaabbii Dr. Yeshemabeet Damise akka jettutti ministerichi gannoo oodiitii isaa keessatti hanqina hedduu qabaachuu qaafte waajjirri oodiitara waliigalaa federaalawaa bara 2014 hanga bara 2017tti ministeera hojjetaa fi ogummaa sirna maallaqaa carraa hojii uumuuf guddisuu gargaaru kan hin qopheessinee fi maallaqni kun kaayyoo yaadameetiif akka hin ooliin mirkaneessuu ibsiteeti jira. Akkasumas sirni faayinaansii indastirii maayikiroo xixiqqaa fi jiddu galeessaa guddisuu akka hin uumamne oodiitiin kun kan mul'isu ta'uu ibsame. Biyyoota hojjettoota biyya alaa bobbaasuuf keessummeessan Kuwait Federeeshinii Ijaarsaa, Jarmanii, Iswiidin, Maaleeshiyaa waliinis mariin jalqabamee jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Jilchaa Niwus irraa oduun guyyaa kana qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii qabaadhaa.